Akkam jirtu faamilii nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Egaa akkuma beekamu jijjiirama mallaqaa yookaan oolmaa sharafaa karaa Itiyoo Bilaak Maarkeetti yookaan gabaa gurraacha yookaan awwaalaa isa jedhamu guyyaa hundayyuu channel kanarratti biyyoota 20 qabadhee dhufaa jechuudha. Akkasuma guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin illee jechuudha. Akkuma dura dubbadde immoo baankota qaqqajareen qabadhee dhufa. Guyyaa kaleessa baankii Dashaniinan qabadhee dhufee jechuudha. Guyyaa har'aa bakka jareen baankii Hawaashiin biyyoota 5 qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin biyyoota 20 karaa baankii Hawaashiin immoo guyyaa har'aa biyyoota 5 qabadhee dhufee jira jechuudha. Egaa warroon mana kanaaf immoo haara taatanii sabiskiraayibii, sheerii, laayikii godhaa isiniin jedha. Koomentii irra barreessaa. Warri mana kanaaf immoo maatii taatanii laayikii, sheerii, koomentii barreessaa isiniin jedha. Waan isinitti fakkaate barreessaa. Biyyoota kam akka itti dabalu yoo barbaaddanii barreessaa koomentii keessa ilaalee biyya feetanii qabadhee hin dhufaa jechaadha. Egaa akkuma beekamu guyyaa har'aa kanneen akka Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Hoomarri haala Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa, Riyaala, Kuweet, Dinaara, Baareen, Dinaara, Joordaan, Dinaara, Chaayinaa, Yoowwaanii, Paawundi Sterlingii, Yuuroo, Swiss Birankii fi kan kana fakkaatan jechuudha. Karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin biyyoota 20 jechuudha. Akkuma jedhe immoo karaa baankii Hawaashiin kanneen akka Ameerikaa doolaarii, Paawundi Sterlingii, Yuuroo, Duubaa dirhaama fi Saawud Arabiyaa, Riyaalaa jechuudha. Biyyoota 5 jechaadha. Egaa guyyaa har'aa karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin biyyoonni kun dabalanii biyyoonni kun hir'isaniitu jiru jechuudha. Akkuma kaleessa biyyoonni kun dabalanii biyyoonni kun hir'isanii jiru. Wal keessa makameetu jira jechuudha. Biyyi kun dabalee biyyi kun hir'ise jechuutti baay'ee ulfaata maaliif biyyoota 20 waan ta'eef yeroo baay'ee natti furataa jechuudha. Kanaaf biyyoonni kun dabalanii biyyoonni kun hir'isaniitu jiru jechuudha. Karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin jechaadha salphumatti. Egaa guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a guyyaa har'aarree akkasuma Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 100 fi birrii 82 fi saantiba 24 jechuudha. Karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin guyyaa kalee birrii 100 birrii 82 fi saantiba 19 jechuudha. Salphumatti guyyaa har'aa Ameerikaa doolaariin dabalee jira jechuudha. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin jechaadha karaa baankii Hawaashiin birrii 100 birrii 59 fi saantiba 54 jechuudha. Karaa baankii Hawaashiin Ameerikaa doolaariin tokko jechaadha. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 100 birrii 29 fi saantiba 21. Kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 100 birrii 27 saantiba 14. Hoomarri haalli karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 400 fi birrii 73 fi saantiba 93. Kan itti aanu Duubaa dirhaamiin karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 49 fi saantiba 62 jechuudha. Birriin Duubaay tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin guyyaa har'aa jechuudha. Karaa baankii Hawaashiin immoo birriin Duubaay yookaan dirhaamni Duubaay tokko birrii 44 fi saantiba 43. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa Riyaalli karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 48 fi saantiba 47 jechuudha. Karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin. Karaa baankii Hawaashiin immoo birrii Saawudii yookaan Riyaalli Saawudii birrii 43 fi saantiba 48. Kan itti aanu Kuweet Dinaarri karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 500 fi birrii 87 fi saantiba 85. Baareen Dinaarri karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 400 fi birrii 83 fi saantiba 41 jechuudha. Birriin Baareen tokko birrii 400 birrii 83 fi saantiba 41 jechaadha karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin. Kan itti aanu Joordaan Dinaarri karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 200 birrii 57 fi saantiba 06. Chaayinaa Yoowwaaniin karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 26 saantiba 91. Kan itti aanu Paawundiidha. Paawundi Sterlingiin karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 200 fi birrii 42 saantiba 57 jechuudha. Karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin paawundiin tokko jechaadha. Karaa baankii Hawaashiin birrii 200 fi birrii 11 saantiba 30 jechuudha. Karaa baankii Hawaashiin immoo jechaadha paawundiin tokko. Kan itti aanu Yuuroodha. Yuuroon karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 200 fi birrii 7 saantiba 20 jechuudha. Karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin. Karaa baankii Hawaashiin immoo jechuudha. Paawundiin tokko birrii 100 birrii 86 saantiba 26. Koronnaan karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 18 saantiba 73. Swiss Biraankiin karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 200 fi birrii 22 saantiba 78. Turkii Liireen karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 3 fi saantiba 84. Ijipshaan paawundii yookaan birrii Ijiptii tokko jechaadha. Karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 3 fi saantiba 54. Israa'el shekeliin karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii
59 fi saantiba 63 jechuudha guyyaarraa biriin Israa'el jechaadha. Kan itti aanu Yemenii Rihaalli karaa Itoo Black Market 0 saantiba 76. Kan itti aanu Hindiidha. Hindii ruupiin karaa Itoo Black Market birii 1 fi saantiba 88. Paakistaan ruupiin karaa Itoo Black Market 0 saantiba 65 jechuudha biriin Paakistaanii fi biriin Yemen birii Hindii yeroo hundayyuu keessattuu birii Yemenii fi biriin Paakistaanii jechuudha. Yoo dabalanii sangamuu hin dabalanii yoo hir'isanii sangamuu hin hir'isanii jechuudha. Waan baay'ee xiqqoo ta'anii fi yoo dabalanii sangamuu hin dabalan yoo hir'isanii sangamuu hin dabalanii jechuudha. Kun amma naannoo 7-2 yoo ta'a jechuudha. Kanumaan jira biriin Paakistaan illee 0 saantiba 65 jira jechuudha. Torbee 3 hin darbanitti fakkaata. Akkasuma birii Yemen irree 0 saantiba 76 jira jechuudha. Naannoo ji'a tokkooyyuu naannoo 7-2 hin ta'a yoo xiqqaate jechuudha. Kanaafuu isaan kun hin dabalanis hin hir'isanis jechuudha hangamayyuu. Yoo dabalanis hangamuu dabalan yoo hir'isanis hangamuu hin hir'isanii jechaadha. Kan biraa immoo kana jechuu barbaadu warroonni Joordaan Beerut yookaan Libneen jirtanii jechaadha. Fakkeenya biriin biyya Joordaanii dinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madaa jirtan immoo dinaara biyya sana osoo hin taane doolaarii fudhatu jechuudha. Beerut yookaan Libneen irraa akkasuma biriin biyya Beerutii paawundii jedhama. Maqaan birii biyya Beerutii paawundiidha. Paawundiin Beerutii immoo baay'ee xiqqoodha jechuudha. Paawundoota keessa baay'ee xiqqoodha. Paawundiin garuu hedduutu jiru. Paawundoota keessa kan Beerutii baay'ee xiqqoodha jechuudha. Salphumatti birii biyya sana osoo hin taane Ameerikaa doolaariidha ta'a jechuudha. Duraan immoo fakkeenyaaf doolaarii 3 maqaa dha'ee Ameerikaa doolaarii jedhee Kanaadaa doolaarii jedhee Awustiraaliyaa doolaarii jedhee akkuma dura dubbadhe immoo Ameerikaa doolaariidha jechuudha. Fakkeenyaaf karaa Itoo Black Market yoo argattanii birii 100 birii 82 fi saantiba 24 irra eeggattu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtan guyyaarraa yoo ergattanii jechuudha. Kanaan irra eeggattu karaa Itoo Black Marketiin jechuudha. Karaa baankiitti immoo yoo ergattanii jechuudha. Baankota keessa immoo baankii Hawaashii yoo ergattan jechuudha. Warroonni Joordaanii Beerut yookaan Libneen keessattuu warroonni mana madaa jirtan jechuudha. Birii 100 fi birii 59 fi saantiba 54 jechuudha. Karaa baankii Hawaashiin yoo ergattan kanaan irra eeggattu yookaan saabbattu malee salphumatti birii biyya sanaan ta'u jechuudha. Akkuma jedhe warroonni Joordaan jirtanii dinaara biyya sanaa miti jechuudha. Beerut yookaan Libneen immoo akkuma dura dubbadhe paawundii biyya sanaa miti salphumatti Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Egaa gabaabumatti kana fakkaata jechuudha. Karaa Itoo Black Marketiin biyyoonni 20 karaa baankii Hawaashiin immoo biyyoonni 5 kana fakkaatu jechuudha. Gabaabumatti akkuma jedhe immoo karaa Itoo Black Marketiin guyyaarraa biyyoonni dabalanis jiru. Biyyoonni hir'isanis jiru jechaadha. Egaa viidiyoon karaa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura.